waan nama qaanfachiisa waan nama qaanfachiisa
biyya kana hoogganutti yeroo dhufu ergama juntarraa fudhatanii akkuma dura gurmaa'anii turanii gaafa biyya kana keessa galan uummata Oromoo ajjeesuu, saamuu, dhaluu, gudeeduu meeshaan bara xaaliyaanii qabatee jiru irraa guuranii bakka biraatti dabarsaa waan jiraniif gochoonni isaan amma gochaa jiran gocha ergama TPLF waan ta'eef TPLF baatanii deebisanii masaraatti fiduu barbaadu waan ta'eef dulloomanis jalaa dhumaniiru loltuu raayyaan biyya keenyas barbadeessee waan jiruuf yoo ijoollee isaanii argatanii fidatan malee fiduu waan hin dandeenyeef kanaan booda qabsoon uummata Oromoos uummata biyya kanaas jara kana deebisuu waan hin dandeenyeef isa kana balaaleffannee kan himnu qofa otoo hin taane xannacha Oromoo waan ta'eef Oromoon xannacha kutee gata kanaaf waan jara kana kunnee biyya keenya irraa hogatuu baanne uummanni Oromoo keessumaa baadiyyaa jiru saamamaa gudeedamaa qalamaa maasii qonnaa isaa keessatti sangaa isaa duubatti dallaa isaa keessatti ajjeefamaa jira waan ta'eef namni Oromoo fan dhaabbadha jedhu qonnaan bulaa Oromoo qalaa haadha Oromoo qalaa abbaaf ilma iddoo tokkotti qalaa abbaaf haadha iddoo tokkotti haadha mana iddoo tokkotti qalaa waan jiraniif isa kana uummanni Oromoo isanumaatti ofirraa akka furtan jecha akkuma ergamni nuu kenname raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbachuu hidha laga guddicha keenyaa milkeessine filannoo keenya milkeessine asharaa magariisaa milkeessine Banda bandaatti gale TPLF banda biyya alaati shaneen immoo banda TPLF waan ta'eef banda bandaatti gale bandaan immoo hin qaanaa bandaan moo hin beeku isa kana sirri iddoo jirru nageenya keenya tuffachaa dargaggoota keenya cimsachaa ijaarsa gaachana sirraa keenya cimsannee biyya keenya weerara kamiirraayyuu akka abbootiin keenya akaakileen keenya heeboodhaan gaachanaan fardaan taasisan yoomiyyuu diinaaf akka uummanni Oromoo cimsinee akkatti deemu jecha kabajamoo Busaayiluu Dirrisaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Amboo kabajamtoota hooggantoota olaanoo mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamtoota fi haadha siiqqee kabajamtoota abbootii amantaa kabajamtoota jiraattota magaalaa Amboo fi godina Shawaa Lixaa kabajamtoota gaggeessitoota godina Shawaa Lixaa fi magaalaa Amboo kabajamtoota hojjettoota magaalaa Amboo fi godina Shawaa Lixaa kabajamtoota abbaa Daalee abbaa Bulloo abbaa Shankoo abbaa Booraa kabajamtoota hirmaattota sagantaa balaaleffannaa juntaa fi shanee irratti hirmaachuudhaaf magaalaa Amboo addabaabayii kanatti argamtan hundi keessanuu hunda dura balaaleffannaa shaneef juntaatiif kaka'umsa mataa keessaniitiif aantummaa uummata keessaniif qabdaniif aantummaa biyya keessaniif qabdaniif ganamaa kaatanii magaalaa kanatti argamtanii sagalee keessan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif deeggarsa shaneef juntaadhaaf moo'ichaa fi awwaalcha isaanii gadi fageessuuf bakka sitti argamtanii anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Kabajamaa uummata magaalaa Amboo kabajamaa uummata godina Shawaa Lixaa kaayyoon hiriira guyyaa irraa inni guddaa fi inni bu'uurri balaaleffannaa juntaa fi kan walitti heeruman otoo hin taane galii kan itti galte shaneedha. Heerumni aadaa qaba, heerumni safuu qaba, shaneen heerumni galuu galte, galuu gadi galte, gadi galoo waan taateef galii galte. Heerumni jedhina, heerumni Oromoo keessatti bakka olaanaa qaba, heerumni jifuu qaba, galii galuun garuu gadaantummaadha. Shaneen gadaantuu waan taateef galii galte malee heerumni. Galii galuu immoo warra waa qabutti inuma galu. Warra waan qabnetti galuun immoo galii lammaffaatti. Seenaa keessatti kana balaaleffachuudhaaf inni biraa kaayyoon inni guddaan deeggarsa raayyaa ittisa biyyaa keenyaaf qabnu asitti agarsiisuufi sababiinsaa raayyaan ittisa biyyaa Oromoo waan ta'eef raayyaan ittisa biyyaa dhalattoota Itoophiyaa waan ta'eef kabajamtoota hirmaattota sagantaa kanaa uummanni keenya uummanni godina Shawaa Lixaa fi magaalaa Amboo guyyaa juntaan karaa dhoksaa ta'e gooticha keenya raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa karaa duubaa banirraa kaasee deeggarsa walirraa hin cinne hedduu taasisaa jira, taasisaa tureera, taasisaas jira. Kanaafis godinni Shawaa Lixaa bulchiinsi magaalaa Amboo kabajaa fi dinqisiifannaa guddaa isinirraa qaba. Waan gochuu qabdan waan gootaniif galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna.
biyyaattis maallaqa miliyoonaan lakkaa'amu walitti qabuudhaan sangootaaf tumamee yeeddu akka aadaa